magaalaa keessa dhuftee narraa bitaadha. Namni sirraa bitu hin jiru. Kana atumaatu gartee dogongoraa biyyaan deemaa jiru nama biyyaan deemaa jiru biyya tamiin deemaa jira nama biyya diigaa jiru ji biyya ibiddatti qabsiisu ji eenyutti himtaati biyyan deeyne maaliif beeyta akka inni biyyaan deemaa jiru keeysan beeyti Itoophiyaa akka biyya tiibirratti agarta akkuma jaffeessi ija OBN jalaa barreeffama qabate Gogil Gootel laaltu Prime Minister Itoophiyaadhaa eenyu kan jiru Ebbeetti sandawwani Jawaar qaaliidha guyyaa arraan tanaaf nama miliyoonatti gurguruun danda'a. Namaati biyya bulcha jettu gaafa inni paarlamaa taa'u nama meeqan laale deem dhaqi laale. Laal Jawaar arraan tana nama meeqan laale dhaqi laale dhaggeeffadhu jechuudha. Niimaa nama taati biyya bulcha jettuun. Ati amma Jawaar maxxanuu kireedita Jawaar gambuusa. Laal Jawaar maxxanuu namni kakkeetii kun Jawaar maxxanuu kireedita Jawaar gambuusa dhugaatu bachuudha. Maaliif Aleessa warra mootummaa jala fiigee waan abeessee bee Jawaar maxxanuun sagaagalummaa siyaasaadhaa kunneen Jawaar balleessu kireedita Jawaar gambuusuudha kun. Namoonni kireedita gaarii qabatu Jawaaritti maxxanan bareeda. Kanaaf immeejii Jawaarillee balleessinaa hedduu Jawaar jalatti eegee qabatanii no. Jawaar jalatti eegee qabatanii hedduu waliin jira. Nama TV falmataa jidduu taa'ee maaliif haasoo taa'e? No, Jawaar jalatti eegee qabannu amma nuti waan badaa fuutaleenus Jawaar jalatti eegee qabannu. Baay'ee jirtu nama TV falmataa jidduu taa'ee haasa'u maammee kibir maammeen nama kabajaa qabu kabajaatti godhe obboleessa kiyya osoo isin dubbifne muka jiidhaan osoo si garagalchine Jawaar anumaa kaadiree kana dubbisaa bar maal haasoo? What about you talking? He's still with me. Ati amma akka nama jannata seenee aflaata beekte Jawaar maatu wali baay'ee. Diimaa lafu maamee. Dhaggeeffadha guys. Ati amma miidiyaa kanarratti akka maraataati ijoollee maraatan si beeyti. Diimaa. Gabbaayiti. Diimaa. Marii ijoollee jalaan balleessin oguu qooyee fitadhee. Inni suuti dhaggeeffadhu Hamza muut godhe. Mariillee jalaan balleessin muut godhe. Muut godhe. Diimaa baay'ee si dhaggeeffanne dhiifuma nuu godhi obboleessi. Maameelee muut godhe. Jechuun akka jechuu barbaada. Lakki jarri kuni nama wajjinis nyaatee lafattis wal beeku saayiballee jajjabaa turanii personally attack wal godhu nama jiru kanarratti isiniin barbaachisu ani obboleettiin teessan akka nama isin lamaa yeroo dheeraa beekutti siyaasarratti wal dura dhaabbannaa personally walis dhiisaadhaa karaa toopika keenyaa deebi'aa kana boodan dubbatina please. Galatooma. Anillee sana jechuu barbaadeeti. Thank you. Galatooma. Isaatu yeroo hedduu diimaa lamu jee maqaa kiyya nama beektaa gu siyaasaa haasa'u sanii fi har'a deebisaa kanneen takkaa deebisaa kanneen Diimaa gaadhaa bijennee dhugaa. Diisoo ani tungaa beeka angabatee sanii miidhiisa. Laallaa diimaa. Miidiyaa eettanii reeffamma. Don't worry. Siyaasa mariin ta'e sultaarraa maali sagantaan isa irratti haa xiyyeeffatu. Mee eegi marii wayiitu jirtu eegi diimaa lamu waan tokko siin jea. Laalli namni isteeppii ofii eeggataa deemuun barbaachisaa wayita waa haasaya. Kana caalaa namni gaafa hin baasu nama marti as gubbaa jiru kun marti nama gurdaadha. Haa ta'u jettu ijoolleen taate yookaan dhaltii as gubbaa kaayattee jirtu namni martuyyuu mataa ofiitii miidiyaa kana banatee as gubbaa jira. Sometimes when you guys speak, what's your language? Akkuma namaa dhufe haasayuun dansaa miti. Ijoolleen maammeen dogoggorsiisee of jalaan deemu as gubbaa hin jirtu. Okay? So kanaafi yeroo waa haasaytan walaalataa haasaya. Walaalataa haasaya jechuu barbaadee. Bakka kanatti diimaa dubbii laaqe gabaabumatti. Diimaanii arraan sana Jawaar maarree hamilee isinif godhe naam jee ahteek inni fayyadame santu maammeellee akka inni dubbatu godhe. Diimaan yeroo dhufu yeroo hunda bakka yoo ifi ol dubbate jenne akkaataa itti ibsuun beekan. Bakka kana keessatti ijoollee qoegaa wal qabanyaa mila wal qabanyaa namuutu yaada isa keessa jiru dubbateeti waan jiru geggeessee addaan bu'aa garuu diimaan gizee dhufe manni kun mana isaati namni hunda wal qixaa namni hundi dhufe yaada isaa ol ba'ee ibsatee deemu. Hamza feer godhi gaa isarra tuksiri. Lakki jalqaba diimaa dubbii haqaati bari. Komantii kan siyaati balleessaa turteetu hadda hamilee isitti godhee jette nuti nama Jawaar hamilee inni godhee yoo taane Jawaar dhugaa lafa jirtuun dubbate obboleessa kiyya isinitti hamilee godhe isinii Jamsi isaaniif dubbate numaa mootummaa karaa isaaniif dubbate yoo karaa mootummaa dubbate. Akkaataan ati itti fayyadamtu gizee as dhuftu
bakka nu kana akka waan jala deemtu wayii bakka herreegan taane wayii tokko fayyadamta sanii fi namni deebisaa sii deebisa gaafa namni deebisaa sii deebise ati immaas achii dhuftee miira keessa galtee ifumaa dubbii kaastaa beek achii dhuftee miira keessa galtee sanboota dubbatta gaariin ta'u akkasni gaafa dhuftee ifaa bilisatti waan mormuu barbaaddu yoo mormute waan ibsachuu barbaaddu yoo ibsattee bareedaadha akkasitti namni wajjin waan ta'uu danda'u qaba ilaalcha akkasii dhiisi jalqabumaa ilaalcha akkasiin fayyadamin nuti hundi tokko obboleeyyanii waan jiru siyaasaa gara biraatti deemti nuti walitti hafna obboleeyyanii laakiin garuu waan fayyadamtu sanii ilaalcha yaateekiitiin jala deemtu wayiitiin minaan ingizee gootee fayyadamte namni deebisaa sii deebisa akka ati barbaaddu amma baay'ee gara biraa osoo hin qabne mootummaan ati jala deemtee boochee iyyitu kun amma fakkeenyaaf an akka dhuunfaa kiyyaatti ganda keenya san ni beekame ganda ati keessaa dhufte san ifaan hin jiru rakkoo hedduu takkaa jira ganda san keessa gizee akka silaalee bakka ati itti dhalatte san akka laalee ni rifan waan ati godhu jirtu kanaafi ati deemtee akka ustee waa faarsita laakiin ganda diimaa labuutti dhalatte ifaan hin jiru maatiin amna hagam deemteeti wafcoo daakkatti gizee waan sallaalee sitti rifan kanaafi gizee waa fayyadamtu akka nama waan inni tokkotti hin fayyadamin dhugaa jirtu akkasii walitti himaa deemuun gaariidha. Namtichi diimaan obboleessi kiyya ganda inni keessa dhalatee keessaa dhufe ifaan hin jiru maatiin isaa guutuun lafa fagoo daayiteeti yaatee ficaa daakkattee dhufti. Kana inni as taa'ee Ameerikaa taa'ee ifi jiru bareedduuf ijoollee isaa barsiifachaa ganda sanirratti sagalee taa'aa jira. Kanaaf nuti yeroo garii gizee waa fayyadamnu adeeroo dukkana akkasiisan keessaa bahee ummaa teessii fi hawaasa keessaniif bilisaan dhaabbadhu siin jenna. Waan kanaati dhuftee akka waan nuti nama jala yaa'u jirru akka waan nuti namni nuun deemu akka waan gizee ati akkasi fayyadamtu xiqqishoo atuu fayyaan qabdu siin jechuu barbaanneeti malee hammeenyi wayii bakka kana keessa jiraateeti miti. Dhuftee san gubbaadhaan har'aan tana namni hamilee isin godhe jawaarii minaan gizee ittee fayyadamtu ati hamilee tamiin gizee maatiin ta'e wafcoo lafa dira san deemtee daakkattu ati hamileetamiin asirratti waan akkasii fayyadamtaa'u hamileetamiin teessii mootummaa faarsitee akkasii dubbuk jetta dukkaneeffattee inumaa shaamaa dhaamsitee lafa jalaam jettee mootummaa kee faarsuu danda'u qabda ture haala maatiin keessa jirtu saniin haala diimaa labuu bakka itti dhalate ifaan hin jirre wafcoo namni lafa fagoo san deemee daakkatuun ati konfidensi tam qabdaa ol baatee galgalaa ganama namaa wajji mormi taa'u akka obboleessa kiyyaatti likkii sitti himuu qabaana barbaachisaa taanaani. Asumas sii gabaabsa waan keeti dura maatii saniif akka dukkana keessaa bahan godhuu danda'i waan siyaasaa qabbaneessii ati kana booda asumas irraa gabaabsa obboleessa itti himuu danda'u qaba sitti himeeraan dukkana maatii teenyaa san yaadadhu bakka dhaloota keenya akkana sii galaate afaan oromootiin hara tooppika keenyaa adeebinu kalaas asuma gabaabsine waan isaanii kuni waan hawaasa asirra jiru nama 400 akka dhiyaatu kanaafuu ifa galaadha. Gara maatiitiin gara lafa dhalatee dhufe saniif yoonii fi xiqqishoo namni naasuu qabaate dhiiroo yoom jijjiiraman yoom karaan bareedaan tokko bahee fi ambulaansiidhaan namni mana yaalaa dhaqee nagayaan haati teenya deessi yoo hin jenne dukkanti tana achi hin jirtu. Ganama inni tiraaka isaa yoo qabu tiraaka yaabbatee karaa hojii deemaa diimaan labu jaartiin isaa ijoollee isaa fuutee nagayaan mana barumsaa bareedaa geessitee Ameerikaa keessa barsiifachaa maatii biyya jirtu san irratti dukkana san keessatti asii taa'ee faaruu hagana geessu buggodhee sagalee guuttatee gizee maatii irratti as taa'ee achi waa faarsu sheemiin kanarraa hin jiru diimaa labuu takkaa qaqqabeessitti himnaan labuu bakka ati irraa dhufte san dukkantee akka malee jirti namni wafcoo daakkachuuf amna fagoo takka deema osoo makiinaan hin jirre karaan makiinaa nagayaan jiru waan san yaadadhu jalqaba osoo dhufte asirratti mormii gaafii deebiitiin siyaasaatiin hawaasaa wajji godhattee gastiin erganne mana abaluu dheeyxee gastiin erganne jalqaba waan san kireer godhe mataa kee keessatti itti yaadi jalqaba hawaasa ifiitii fi maatii ifii keessaa bakka irraa ba'e san yaadatan ilmi namaa kana caalaa wanni itti sitti himu yoo jiraate woo bishaan kana kubbaayyan naqanii si obaasan qofa sii gala jeeti yaada hammeenyaan wasitti himne akka sii galu sitti hime akka namni obboleessa gorsu sitti hime kana achi miiseen jira ammaa nan gorsii yoo ati yatte rakkoo biraa jira salaamu alaikum tooppika keessanitti dhiigaa. Thank you. Wanni jechaa turres kanuma nutis duraan biyya inni itti dhalate tana keessa amma rakkoo jira rakkoo nageenyaa rakkoo hamtuu machaaraa miicata milkaa'ee ni beeyta karaa keenya san gurbaan kun takkaa gabbahee lolli kun haa dhaabbatu ummanni kun akkana haa ta'u hin jiru waan siyaasa baasa lolli haa dhaabbatu kafaarse bulaa san jaa ka dhugaa osoo hin ta'in kafaarse bulaan jettu san sooshaal miidiyaa irra deddeemtee arra wanni
Jawaar dubbatu jiru waan isas fayyadu, waan mootummas fayyadu, waan ummata Itoophiyaa guutuu fayyadu. Sanillee osoo hin galateeffatini as ba'ee Jawaaris yoo taate nuuttu maarree jee waan ijoollee haasa'u baza. Sigalee maammeettu dafee jala wanta keessa emotional ta'e malee sila siyaasumaan deebisaniif haasawaa isaa kana. Akkasii oofa. Topica irratti deebi'aa bakka amma thank you. go back to topicni diradhaa wal qabataa lafa Oromoo saamamuu akkamitti lafti Oromoo tuni mootummaan guddaan gubbaa jiru osoo hin tuqamin isa faarsaadha akkamitti akka ganda bulchu irratti jeeffachuu danda'anii qiyaamaa dillatana kan uffide namicha gubbaa jiru kana akkamitti ofirraa sossoosuu dandeenya daangaa keenya akkamii eeggannaa uummata keenya akkamitti kakaasnaa akkamitti akka karaa saaminsa deemamaa jiru kana deebisnaa kanarraan deebi'ee karaa Moyyaaleetiinis karaa Baaleetiinis cinaksaniin diradhaadhaan laftii akkuma saaminsi lafa akkuma itti fufee jira engada micoo diradhaatti ajjeesan lafa abdii booruu sanirraatti ajjeesan lafti santa micoon sanirra duuti arra liyyuu hayliin marfamtee jirti liyyuu hayliin kuni eenyuun bulaa